Akka waliigalaatitti hojii gama fayyaatiin hojjetamaa jiruun gaheen keenya fayyaa uummata keenya eeguu waan ta'eef gaafiiwwan gaafatamaa jiran irratti hojjechuu akka qabnu lubbuun nama kamiituu sababa dhibee ittifamuu danda'uun darbuu akka hin qabne fi toora kanarratti cimina hanqina jirus immoo haala kanaan mari'achuun hojii gara fuulduraa keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a waan ta'eef kana sirriitti nus kan fudhannu ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Gaaffiiwwan piroojeektoota wajjin wal qabatanii ka'aa turan piroojeektiin hin harkifatee jedhu baay'eensaa mana kana keessatti caffeen kun kan kaasaa ture piroojeektiin baay'een dhumatanii jiru. Anamma ka'aa jiranis jala muree kaasuu kanan barbaadu piroojeektiiwwan xumurarra gahan waan ta'eef dafanii xumuramanii galteewwan isaan barbaachisu guutuudhaan gara hojiitti kan galchinu ta'uusaa kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf hospitaala Malkaa Balloo, Hariiroo fi Horroo Guduruu keessattis asittis ka'uu baatanii piroojeektoonni adeemsa keessa jiraniin jiru waan ta'eef isaan xumuruudhaaf haaldureenis jijjiiramee jira waan ta'eef gama keenyas qophaa'ummaan guddaan waan jiruuf kana akkuma isaan kaasan nus xiyyeeffannoo addaatiin ilaalaa jiraachuu keenya kaasuun barbaada jechaadha. Kanan biraa dhimma dhiyeessii qorichaa wajjinii fi meeshaa yaalaa wajjinii wal qabatee kan ka'aa jiru gama tokkoon dhaabbilee adda addaa babal'isaa jirra. Dabalataan immoo ga'umsa dhaabbilee jiranis irratti hojjechuudhaan jijjiirama guddaa fiduudhaaf yaalii godhaa jirra. Kan wajjin wal qabatee haala teessuma lafa keenyatii fi rakkoo fayyaa uummata keenyaa ilaaluudhaan kilaasteraan meeshaawwan ammayyaa ta'anii waliin ga'uudhaaf yaalii godhaa turreen dhugaa dubbachuudhaaf milkaa'ina guddaa jira. Mootummaanis xiyyeeffannoo guddaa irratti kennee kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasee gara kibba Oromiyaatitti garuu gaafiin ka'aa jiru gaafii dhugaati. Boorana Gujii lamaan gara Baalee gaafiiwwan ka'aa jiran kun bara dhufu keessatti karoora keenya keessatti hammatamee kan jiruu fi deebii kan argatu ta'uusaa kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf maashinoonni isaan gaafachaa turan CT scan fi MRI jedhamanii maashinoota baay'ee guddaa yaalii namaa keessatti gahee guddaa qaban waan ta'eef kunneen karoora keenya keessatti qabatamanii hojjetamaa waan jiraniif akkuma isaan kaasanis lafa baay'ee irratti gaafii ka'aa ture deebisaa waan turreef kunis deebiin argata. Gara bahaa Oromiyaatiinis magaala Ciroo irratti waa hundi xumuramee tajaajila jalqabsiisuu qofa tafe waan ta'eef kunis formaata guddaa nuu ta'uu danda'a kan jedhu kaasuu barbaada. Maashinoota ammayyaa wajjin wal qabatee dhimma qorichaa wajjin wal qabatee akkuma deddeebi'ee ka'aa jiru rakkoon yaa jiraatu malee xiyyeeffannoo mootummaa immoo guddaadha. Kanaanis hanqinaaleen baay'een furamaa jiraachuu isaanii kaasuun barbaada jechaadha. Akkuma yeroo adda addaa deddeebi'aa ka'aa ture maallaqa qabaachuu qofa odoo hin ta'in cancala dhiyeessii qorichaa gabaabsuun baay'ee murteessaadha. Kana godhuu keessatti immoo qoricha biyya keessatti oomishuun gahee guddaa qabaata jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee hin ka'a jechisaa ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Qoricha qofa odoo hin ta'in meeshaa siyaasaa guddaadhas. Akkuma duratti kaasaa ture cancala dhiyeessii qorichaa gabaabsuun dhimma baay'ee murteessaadha waan ta'eef kana dura warshaaleen tajaajila dhaabanii turan oomishatti deebi'uu isaaniitiin dhiyeessiin qorichaa fooyya'aa jira. Garuu immoo fedhii uummataa keenya wajjin waliin gitu jechaadha. Komii guddaan ka'aa jiru gama keenyaanis kana gabaabsuudhaaf bittaa fi raabsaa qorichaa dhaabbilee mootummaatiitu hoogganaa jira. Beezikaalii kana dhiyeessan dhaabbata tokko kan naannoo tokko immoo kan biyyoolessaati waan ta'eef xiyyeeffannoo toora kanatti godhameen gurmaa'insa isaanii dabalataanis immoo dhimmoota ammayyeessuu wajjin wal qabatee hojjetamaa jiran jijjiirama agarsiisaa kan jiranii fi garuu immoo fedhii uummata keenya wajjiniin ammas hojii guddaan kan hafu ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Keessattuu mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo manneen qorichaa waliin ga'uu wajjin hojjechaa tureen yeroo ammaa faarmaasii hawaasaa 500 ol ga'uu dandeenye jira. Faarmaasiin hawaasaa kun bu'a qabeessummaan isaa madaallii uummataatiinis madaallii ogummaa keenyatiinis argamuu qorichaa dabaluu keessatti dabalataanis immoo gatii madaalawaadhaan qoricha akka argamu gochuu keessatti gahee guddaa taphachaa waan jiru waan ta'eef ammas kana babal'isuudhaan sadarkaa aanaatti qofa odoo hin ta'in sadarkaa gandaatitti
kutaa magaalaatti gadi buusuudhaaf yaaliin godhamaa jiraachuu isaa kaasuun barbaada. Kun akkuma jirutti ta'ee garuu qaala'insa gatii qorichaa wajjin wal qabatee ammas sadarkaa aanaatitti manneen marii aanaa bajeta qorichaatii fi xiyyeeffannoo guddaadhaan laaluun ramadaa deemuun baay'ee murteessaa ta'a. Buufataaleen fayyaa sadarkaa godaa jiran maallaqa nama bittaa qorichaatii fi ramadamaa jiru gahaa waan hin taaneef akkuma sadarkaa naannootitti xiyyeeffannoon kennamaa jiru buufataalee fayyaa keenya irrattis dhiyeessii qorichaa fooyyessuudhaaf hojjechuun gaarii ta'a. Kabajamtoonni miseensonni caffee dhimma shakkii hanna qorichaa wajjin wal qabsiisanii kaasaa jiran anis irra deebi'ee kaasuu kanan barbaadu hadheeffannaan dhiyeessii qorichaatii fi hanna qorichaa wajjin wal qabatee jiru sirriidha. Jecha tokko fayyadamuun barbaada. Namni qoricha yaalii namaatiif oolu'atu nama dhiiga namaa xuuxu nama jiraa namaatitti foon namaa nyaatu jedhee tan fudhadha. Sadarkaa kanatti ilaalamu taanaan hanni qorichaa baay'ina isaa odoo hin ta'in siruma waan jiraachuu hin qabne. Kanaaf dhimma kanarratti nus tarkaanfii adda addaa fudhachaa jirra. Fakkeenyumaaf bara kana dhaabbilee 1,501 kan ta'an akeekkachiisa kennuu dandeenya jirra. Dhaabbilee 738 immoo cufuu dandeenya jirra jechaadha. Rakkoon kun ammammi bal'aa akka ta'e sinis argaa jirtu jedhee yaada. Qabatamaanis akka gaaffiitti kaawwaan tureef namoota immoo hayyama daldala qorichaa baafatanii rakkoo uumaa jiran gara 50 hayyama isaanii guutumaa guututti haquu dandeenya jirra. Namni 7 mana murtiitti dhiyaatee murtee eeggachaa kan jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada jechaadha. Kanaaf dhimma kanarratti nus sirna cimaa ijaaruudhaan qaamolee kana laallatan abbaa alangaa poolisii Oromiyaa dabalataanis caasaa keenya sadarkaa jiru wajjiniin xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jirra. Kanarratti qaamoleen biraatis eeruu kennuudhaanis tarkaanfii fudhachuudhaanis cimnee deemne iskeeliinsaa hannatu qoricha dhabsiisaa jira kan jedhu suuraan taanes akka nuumne ilaaluun gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf ogeessonni keenya of kennanii lafa baay'ee ulfaataa ta'e keessatti hojii guddaa hojjechaa jiranii jiru. Garuu mallattoon hannaa dhaabbachuu qabaa kan jedhu san anis nan fudhadhaa kan jedhu kaasuudhaafi dhimma busaa wajjin wal qabatee dhimmoonni ka'aa turan dhugaadhaa rakkoo guddaatu jira. Maddi isaa garuu maali kan jedhu waggaa laallu tokkoffaa jijjiirama uumamaa wajjin wal qabatee bookee busaa gosa 400 olitu jira akka waliigalaatitti jechaadha. Kana dura biyya keenya keessatti bookee busaa gosa tokko qofatu dhibee kana dabarsuudhaan baay'inaan beekamaa ture. Amma garuu bookeen busaa amala jijjiirratte babal'achuu isaa wajjin wal qabatee busaan iddoo baay'eetti rakkoo guddaa ta'aa jira. Gosti bookee busaa kun bishaan kuufamaa kan hin barbaanne lafa goggogaa irratti kan walooru mana keessatti qofa odoo hin ta'in iddoo oomishaa fi alatti uummata keenya kan ciniintuu fi dhibee kana kan daddabarsitu ta'uusaa dabalataanis immoo mallattoo agarsiisuu qofa odoo hin ta'in mallattoon dhibee busaa kun nama qabaa jiru irratti mallattoo cimaa ta'uusaa wajjin wal qabate dabalataanis yeroo gannaa kana dhibeen busaa baay'ee rakkoo guddaan turre garuu waqtiis dabalatee jijjiiruudhaan rakkoon kun mul'achaa jiraachuusaa kaasuun barbaada. Kana dura aanaalee qabnu keessaa parsantaa 68 qofatu busaadhaaf saaxilamaa ture. Yeroo ammaa parsantaa 91 kan ta'u dhibee kanaan rakkoo guddaa keessa jiraachuunsaa jijjiiramni qilleensattis jiraachuu kan namatti agarsiisu waan ta'eef kana hundi keenya iyyuu hubannee rakkoo isaatiif maddi maalii kan jedhu erga beeknee booda waliin dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan bajeta bittaa qorichaatiif mootummaan federaalaa ramadaa jiru qofa odoo hin ta'in hooggansi olaanoon qaamanis gadi bu'uudhaan bakkee rakkeen jiru dabalatee daawwannaa gochuudhaan bajeta dabalataa mootummaa naannoo Oromiyaatirraa akka ramada gochuudhaan qorichi jalqaba irratti rakkoo guddaa ture sun ammatti jijjiiramaa jiraachuusaa kaasuun barbaada. Agoobara miliyoona 7.2 ol bituudhaan akka raabsamu godhamee jira. Biifaa keemikaalaa wajjiniinis hojiin guddaan hojjetamaa jiraachuu isaatii fi hirmaannaa uummata keenyatiin immoo qulqullina naannootii fi qorannoon adda addaa gaggeeffamu jijjiirama guddaa yeroo gabaabaa keessatti fidaa jiraachuu isaa keessattuu immoo yeroon xiyyeeffannoo barbaadu fulbaana booda waan ta'eef kanaaf ga'umsa guddaadhaan ogeessota kanaaf barbaachisan mootummaa federaalarraa qaamolee deeggarsa nuu kennan adda addaatii fi yuunivarsiitota wajjin ta'uudhaan
manneen barnootaa keenya wajjiniin qindoominaan hojiin hojjetamaa jiru dhibee kana to'achuu keessatti gahee guddaa kan taphatuu fi humna mootummaatii ol akka hin taanes carraadhuma kanaan kaasuun barbaada. Carraan kennameef baay'ee galatoomaa ulfaadha.